Hayyee mata duree biraadhaan deebi'een jira. Mata dureen kiyyarraa dogoggora gurguddoo kan guddina daa'immanii miidhuu danda'an guddina qaamaas haa ta'u guddina sammuu kan maatiin raawwatan yookaan kan maatiin hin raawwatiin hafan kan jedhudha. Maatiin maal yoo raawwatan yookaan maal yoo hin raawwatiin hafan maal yoo dalagan yookaan maal yoo hin dalagiin hafan guddina daa'immanii irratti miidhaan dhufuu danda'a kan jedhudha. Dogoggoroota maatiin osoo raawwachuu qabanii hin raawwatiin hafan yookaan immoo osoo raawwachuun isaan irra hin jiraatiin raawwatan kan guddina daa'immanii miidhu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Akkuma beektan egaa daa'ima guddisuun bu'aa bayii hedduu kan qabudha. Haa ta'u malee qabxiilee gurguddoo armaan gadii beekuun bu'aa bayii daa'imman guddisuu keessatti dhiira yookaan dogoggoroota mul'atan hir'isuu keessatti gahee guddaa qabu waan ta'eef keessumaa qabxiilee gurguddoo 81 irratti akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee wal'aansa ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Laayik godhaa. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii jala naaf ka'a. Qabxiin jalqabaan yaada isaanii akka hin ibsanne dhorkuu kan jedhudha. Daa'imman yeroo isaan waa dubbatan yookaan yeroo isaan yaada isaanii ibsatan akka isaan yaada isaanii hin ibsanne dhorkuu kan jedhudha. Ijoolleen yeroo isaan waa dubbatan irratti cufuun yookaan akka isaan hin dubbanne eeyyamuu dhiisuun akka isaan gara fuulduraatti maatii waliin mari'anne rakkoo adda addaa dhibeewwan adda addaa irratti akkasumas waa'ee adda addaa irratti wantoota maatii mari'achuu qaban irratti akka isaan hin mari'annee fi akka isaan yaada isaanii hin ibsanne isaan taasisa. Jireenyuma isaanii boodaa keessatti illee akka isaan of hin ibsine akka isaan yaada isaanii hin ibsine akka isaan sodaatoo ta'an akka isaan waa maatiin mari'anne isaan taasisa jechuudha. Kanaaf daa'imman akka isaan yaada isaanii ibsatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin lammaffaan yaada namoonni adda addaa kennan hunda fudhachuu. Maatiin yeroo daa'ima guddisan yaada namoonni adda addaa kennan hunda fudhachuu kun rakkoodha jechuudha. Akkuma beektan namoonni tokko tokko kan daa'ima sana guddisuu keessatti gahee tokkollee hin qabne yookaan gahee hin qabne daandii marra osoo namni yaada isaan hin gaafatiin daandii maratti jechuudha. Waa'ee guddisa daa'immanii, waa'ee amala daa'ima isaanii osoo namni gaaffii isaan hin gaafatiin waa'ee daa'ima tokkoo kan tasa argan gorsa kennuu eegalu. Yookaan daa'ima sanaaf gorsa kennu yookaan immoo maatiidhaan maaf akkasiin gootu jechuutti ka'u jechuudha. Haaluma takka bakkuma ta'etti arganii waa'ee daa'ima sanaa jeneraalaayiz godhanii gorsuutti ka'u jechuudha. Namoota hedduu jira kanneen amala akkasii qaban. Fakkeenyaaf maal jedhu yeruma tokko arganii maatiidhaan mucaan kee yookaan daa'imni kee baay'ee hin nyaatu, fedhii nyaataa hin qabu, mucaan kee ni jeeqaa, mucaan kee saalfataadha yookaan saalfattuudha, mucaan kee garuma deemtutti kolfitii yookaan waan ta'e maatiidhaan jedhu jechuudha. Kun immoo egaa maatii kanaan dura shaakalli hin qabne yookaan yaada namni jedhu hunda fudhatan biratti waa'ee daa'ima sana akka isaan jeneraalaayiz godhan taasisa jechuudha. Yeroo kana egaa maatiin tokko tokko gorsa akkasii fudhachuun daa'ima isaanii irratti ilaalcha biroo qabaatu jechuudha yookaan dhiibbaa taasisu. Kanaaf yaada namoonni adda addaa kan daa'ima sana wajjin guddisuu keessatti gahee hin qabne kan daa'ima sana sirriitti hin beekne yaada isaan kennan fudhachuun barbaachisaa miti gaariis miti jechuudha. Qabxiin sadaffaan waan hunda akka isaan dirqama eesh yookaan tole jedhan gochuu. Daa'imman yeroo hundaa tole jechuu qabu yookaan eesh jechuu qabu jedhanii yaaduun yookaan akkasitti daa'imman guddisuun gaarii miti jechuudha. Daa'imman of danda'anii bakka lakki yookaan noo jechuu qabanitti lakki jechuu yookaan noo jechuu akka shaakalan taasisuun barbaachisaadha. Kan hin shaakalan taanaan booda yeroo hundaa nama biroo gammachiisuuf qofa akka dalagan isaan taasisa. Kanaaf waa'ee mataa isaanii kan ilaallatu irratti wantoota tokko tokko irratti bakka noo jechuu qabanitti noo jechuu akka qaban jajjabeessuu yookaan gorsuun barbaachisaadha jechuudha. Garbiraan humnaan akka isaan nyaata nyaatan gochuu. Daa'imman yoo nyaata didan humnaan reebanii yookaan rukkutanii akka isaan nyaatan taasisuun baay'ee gaarii miti. Yoo danda'ame akkaataa isaan ittiin nyaatan mala biraa barbaadu yookaan fala biraa barbaadu malee humnaan akka isaan nyaata nyaatan gochuun gaarii miti jechuudha. Shanaffaan adabbiin daa'imman sirreessuu yaaluu. Adabbiin daa'imman sirreessuun yeroof xiqqoo fayyaduu maluu danda'a. Kana jechuun daa'imman rukkutanii akka isaan waa dhiisan akka isaan waa sirreessan taasisuun yeroof
wanta mul'atu wanta xiqqoo fiduu danda'a malee boodaaf faayidaa hin qabu. Yeroo hundaa yeroo daa'imman waa balleessan adabbiin sirreessuu yaalla taanaan booda akka daa'imni sun kan akka daa'imman sun ofitti amanamummaa hin qabne isaan taasisa. Akkasumas xiinsammuu isaanii irratti illee dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa adabbiin daa'imman sirreessuu yaaluun baay'ee gaarii miti. Jaffaan yeroo yeroon akka isaan jaallatan itti mul'isu. Yeroo yeroon daa'imman isaaniidhaan si jaalladha jechuun faayidaa guddaa qaba. Yookaan akka isaan namni isaan jaallatu jiraatu, namni waa'ee isaanii yaadu akka jiru yaadu waan ta'eef kun immoo fiilingii gaarii isaan keessatti waan uumuuf walitti dhufeenya maatiis waan dabaluuf yeroo yeroodhaan daa'imman keenya sin jaalladha jechuun gahee guddaa qaba jechuudha. Qabxii biraaf inni baay'ee murteessaa ta'e tokko immoo ijoollee wal madaalchisuu. Comparing kids kan jennu kana jechuudha. Yeroo hedduu maatiin keenya maal godhu wal nu madaalchisu yookaan nuti ijoollee keenyaan wal madaalchisna yookaan ijoollee keenya ijoollee ollaa jiran waliin wal madaalchisna yookaan immoo ijoollee keenya kan hangafaaf kan itti aanu kan xiqqoof kan guddaa wal madaalchisna jechuudha. Wal madaalchisuun baay'ee gaarii miti. Namni kennaa mataasaa qaba hunduu akkasumas dandeettii mataasaa qaba. Yeroo hedduu daa'imman wal madaalchisuun kun miidhaa guddaa fida. Obbolaan biratti iyyuu taanaan manuma keessallee obbolaan iyyuu taanaan daa'imman wal madaalchisuun isa bakki gad bu'aa kennameef sana irratti xiinsammuu isaa irratti miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ijoollee wal madaalchisuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kan 8ffaa daa'imman waa'ee qarshii barsiisuu dhabuu. Ijoolleen ijoollummaa isaaniitti waa'ee qarshiin beekanii akkasumas maal isaan fayyada jechuudhaan waa'ee qarshii barsiisuu dhabuun dhiibbaa guddaa qaba. Akkuma beekamu manni barnootaallee waa'ee qarshii hin barsiisu daa'immanii. Maatiin immoo kana manatti barsiisuu qabu. Waa'ee faayidaa qarshii akkaataa itti qarshii qabatan maal gochuu akka qaban manatti barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman waa'ee qarshii barachuu eegaluuf yoomiyyuu hin xiqqaatan. Waggaa 2-3 illee ta'anii faayidaa qarshii maal gochuu akka qaban barbaachisummaa isaa hanga ta'e baraa deemuu qabu jechuudha. Ijoollummaa isaaniidhaan. Umuriin xiqqoodha jedhamu jiru waa'ee faayidaa qarshii baruudhaaf. Kun qabxii murteessaadha. Garbiraan waa'ee qarshii ijoollummaan barachuun guddina faayinaansii isaanii boodaa keessatti illee gahee guddaa qaba. Hubannoo isaan qarshii ilaalchisee ijoollummaadhaan qaban booda guddina qabeenyaa yookaan faayinaansii isaanii keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf ijoollummaa isaaniitti kaasnee akkaataa itti qarshii qabatan, akkaataa itti qarshii hojjetan yookaan fidan, faayidaa qarshii maal gochuu akka qaban maatiin barsiisuun baay'ee murteessaadha. Kun egaa qabxiilee gurguddoo maatiin osoo hin godhiin hafan yookaan yoo godhan daa'ima isaanii miidhu kan jedhudha. Kanneen armaan gadii kana sirriitti hubannee daa'imman ijoollummaa isaaniitiin wantoota barbaachisoo ta'an yookaan wantoota argachuu qaban akka argatan wantoota isaan irra gahuu mallee immoo akka isaan irra hin geenye gochuun murteessaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa. Turtii gaarii.